Garuu barbaadu fuuldura kun taa'een garuu deemtu sababa abbaa badii gootee maqaan lanqaa'i utun siif jaadhu utun siif dhiyaadhu eebu onneen kee barbaade nagalu na dhageessanii siin barbaadu anu siin kana guyyoo malee. Ishee kana booda suusu. Anillee dhaamsa koo dabarfadhee jira bilbilaan. Bagattiin ta'e guddaatti muuyyee. Qoya. Hello. Hello. Asantina. Ana Asanti. From Sada. Maali sagaleen isan turiin addaan alimaafi. Wal quban qabdu wal duubaa laga dheeyite jettee Oromoo. Hiree Itoophiyaan dabarsiisan see'u amma immoo murteessee cidha fayyaa si feereeku. Cidha fayyaa. Qoosu jirtaa? Lakkii qoosaa miti dhugaa kooti. Rabbumaa waliin nuun qoodini. Tanaaf sagaleen xiyyaa si jijjiiramte. Mee nagee? Asanti. 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 Amma waa tokkoon isinii maan? Isiniif hima yaane. Yoo bor adanuu baaste walitti taninaan jechuu baattanii cabaan lamaan walitti fayyaadha akkuma Oromoon jedhu. Wayne taataa godhaa guys. Walitti fayyaadha akkuma jedhanii Dr. Diftuu kana jalqaba erga gaafa isaan kun jalqabuuti illee ishee wajjiniin hin jira. Arrallee borillee an isheedhuma faana. An borillee nama miidhame mirga uummata miidhamee cina waan hin jiruufi. Arrammoo obboleessa kiyya jaallatamaaf kabajamaan gisee akkasitti miira aariitiin walaloo yookaan ergaa gabaabaa akkasitti ibsatu. Onneen kiyya erga asii kaatee tartar jedheetuma gadi na bu'e. Jechuudha. Achi amma maayinni doktora keenya doktorri jaallatamtuu kabajamtuu keenyallee akkasuma gatiin hedduu jaalladhuuf obboleettii kootiif obboleessa koo lamaan wal biratti argachuu jedhu isheen gammadda. Hangara kootiin oomtan jedhu amma sa'aatii kanatti egaa isa cabeetu caba namaa beekaa gatii jedhamuuf wal fakkaataan wal barbaada akkuma jedhamu obboleessa maamni fi doktor Diftuu akka isin walii wajjiniin marii gootanii waan kanarratti gara fuulduraatti kurfini maamee dhugaan keessi kiyya nama daadhasii ga'e walitti naaf damaratan kabajaaf jaalalaan maqaa uummata koo bal'aa hordoftoota koo bal'aati isin gaafadha kanarratti yoo yaada qabaattan jareetanii maal jettu mani komantii? Susu. Susu. Nannagaa wayye. Duraan dursee doktoriin nama kabajaa qabudha. Baay'een kabajaani miidiyaa kana irratti. Dheengada kaleessa eegalaa jira beekee laagii mummuramee irra dhufaru isa siinaa dubbattu mucaan miidhama qaba jettee meexnaa dhaabbachaa jechi haqa koonaa baasaa jetti waan ta'eef dhugaa isin baay'een kabajaa. Doktorii ammoo nama eebba haadhaa qabu. Nama eebba haadhaa qabutu doktorii biitu argata. Doktorii. Boorsa kalii qabdashii na bira. Bor kennaan qabaafsisu doktoriidha. Maal jette maammi sagalee silkii kiyya moo kan keetu fakkaataa irra xiqqoo? Qoyshi kabara irraa baasu. Qoyme kabara irraa xiqqoo. Amma dhagahamash. Ni dhagahama yaa. Ishee dhagahama. Nama eebba haadhaa qabu si argata ishee qoy. Earphone furadhaa qoyya. Furadhu kun. Guys, obbolummaa dhammoo. Earphone kee ni tarqinni kana.
Kaasaan dhaga'amu? Bitaa intini isaa meeshaa sana konkolaataa. Hayyee guys. Fiddanii na jalatti hin barreessinaa yoo ofitti amanamummaa hin qabaatin. Naa obsaa koomantii as jalatti barreeffamaaruun isinii dubbisaa. Erfooniin sirreeffadhaa naa obsaa. Sanuu namaan hin eegne irraa jechuudha. Family tap coupling gora. Doctor. Waye. Guyyaa maal fakkaatu? Alhamdulillah bareedu. Ayyo alhamdulillah yaada kee malee. Yani akkasuma. Absana. Suus hojii sikaati immoo hin dubbisni boqoo as jirta. Wayyee dubbisu? Dubbisin jedha. Eegan dubbisin jedha uummata. Dubbisin eegan. Yeroo kana dubbiftuuf qoratanii. Maal jettu yaada kana irratti bituusi illee na dhigee jira. Haa ta'uu suutee isin dhaggeeffadha. Maal jetaman yaada waan nama jedhe kana irratti maal jettu?